Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo akkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Taansuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan. Jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Affaaritti dargaggootaa fi shamarran 700 ol ta'an qabamuu yookaan to'annoo jala ooluu naannichi beeksisee jira. Maaliif qabaman? Odeeffannoo kana dabalata isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as barraaqan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Walumaa galatti fufteedhaan haleellaa bakkoota garaagaraatti Oromiyaa guutuu keessatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun mootummaa bilxiginnaa kasaaraa fi yaaddoo keessa galche jedhee jira. Mootummaan gama isaatti ooppireeshinii bal'aa gaggeessaa jiru akkuma itti fufetti kan jiruu fi ooppireeshinii gaggeessaa jiruunis miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti harka kennatan jedhee jira. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo waamicha mootummaan taasisee fi karaa nagaatiin harka kennatan jedheen wal qabsiisee waraanni bilisummaa Oromoo hoo maal jedhe kan jedhus qabannee jirra. Guutuu isaa isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Gaazatti guutumaan guutuutti dhukaasa dhaabuuf waliigaltee irra gahamee jedhamee jira. Ameerikaa, Kwaataarii fi Masriin Gaazatti guutumaan guutuutti dhukaasa dhaabuuf mari'ataa kan jiran ta'uun kan gabaafame yoo ta'u, marii taasisaa jiraniinis Ameerikaa waliin waliigaltee irra gahan jedhamee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun inni itti aanu Afrikaa kibbatti lammiileen Itoophiyaa 60 ol ta'an butamanii ugguramuun baatii 2 oliif bakka tokkotti turan bakka itti ugguramanii miliqanii jiru jedhamee jira. Akkamitti miliqan akkam keessa turan kan jedhus qabadhee jira isin biraan gaha. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu nu wajjin tura itti bohara. Oduun jalqabaa naannoo Affaaritti dargaggoota fi shamarran naannoo garaagaraa irraa biyyaa baqatuu fi imalarra turan 700 ol ta'an qabamuun himamee jira. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa lammiilee biyyattiitiif diina guddaa ta'ee jira. Lammiileen biyyatti jiraachuun balaa hamaa itti ta'ee jira. Biyyatti jiraachuu irra baqachuun immoo filannoo hin qabne itti ta'ee jira. Baqatee biyyaa bahee kan milkaa'e muraasa. Karaa seeraan alaatiin biyyaa bahuun rakkoof nama saaxila ni beeku. Osoo beekan baqachuulleen itti fufee jira. Biyyaa bahanii baqatanii dararaa garaagaraatiif saaxilamuun akkasumas qabamanii biyyatti darbamuun itti fufee jira. Dargaggoota fi shamarran viidiyoo irratti argitan kunneen baqaaf osoo deeman tibbana naannoo Affaaritti kan qabamanidha. Baay'inni isaanii 700 ol ta'uu mootummaan beeksisee jira. Maaf baqattan jedhanii yeroo gaafatamanitti filannoo maal qabna jechuudhaan deebii kan deebisanidha. Nageenyaan wal qabatee rakkoo jiruun baanee galuu dadhabnee jira. Jireenyi nu waddee jira. Yaada kennaniin rakkoon qeerroo fi qarree irratti dhaqqabaa jiru kan himamee dhumuu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo kan baqatan qabamanii gara biyyaatti darbamuun itti fufee jira. Saawud Arabiyaan tibbana namoota seeraan ala biyya koo seenan jette qabdee biyyaa kan baafte parsantiin 50 ol lammiilee Itoophiyaati. Kallattii kibba ardiitiin Afrikaa kibbatti kan baqatan lammiileen Itoophiyaa hedduun rakkoo garaagaraatiif yeroo garaagaraatti saaxilamaa turan. Hedduun saamamanii, hedduun kan lubbuu dhaban akkasumas hedduun butamuudhaan kan mallaqa itti gaafataman ugguramanii yeroo dheeraa fi dararamaa turanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Saawud Arabiyaan namoota seera biyyattii cabsan jette 19,576 to'annaa jala oolchuu beeksiftee jirti. Kuni kan tibba kanaa qofa. Walumaa galatti ooppireeshinii tibbana gaggeessaniin lammiilee biyya alaa seera cabsan jedhaman 30,427 kan to'annaa jala oolchan yoo ta'u 28,718 dhiira yoo ta'an dubarri immoo 1,709 jedhamee jira. Namoonni qabaman yookaan to'annaa jala oolaman jedhaman kunneen seera 3 cabsuudhaan kan himataman yoo ta'u, seera hayyama jireenyaa osoo hin qabaatin biyyattii keessa jiraatutiin namoonni 12,506 seera daangaa cabsuudhaan yookaan eegumsa daangaa cabsuudhaan biyyattii seenuudhaan namoonni 4,154 yoo ta'an seera hojii hojjettoota balleessuudhaan namoonni qabaman nama 2,916 jedhamee jira. Kanneen keessaa parsantii 57 lammiilee Itoophiyaatti jedhamanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee garaagaraa keessatti
loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan zoonilee garaa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummalleen opereeshinii bal'aa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii mootummaan guutuu Oromiyaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi tibbana humna guddaa bobbaasuun raawwataa jiru kana dura dhaabbatuun fashalsaa jiraachuu beeksisee jira. Humnoota waraana mootummaan maqaa opereeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun nutti ergu haalan keessummeessaa jirra jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isaan kunneen maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun deemanii yoo nutti dhufan sirnaan kan keessummeessinu yoo ta'u kana bira dabruudhaan bakkoota isaan qubatanittis dhaquudhaan tarkaanfii fudhataa jirruun injifannoo ol'aanaa humnoota mootummaa irratti fudhatuun hedduu isaanii hojiin ala taasisuun yaaddoo hamaa keessoo isaaniitti uumnee jirra. Haaluma kanaan har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti mooraa isaaniitti itti dhaquudhaan irratti fudhanneen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo arganne jedhanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Wancitti barraaqaan mooraa waraanaa mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Lixa Shaggar naannawaa Haroo Wancii magaalaa Cittuu jedhamtutti kan argamu kaampii waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruutti har'a barraaqan tarkaanfii haxxee hidhuudhaan raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisa jedhee jira. Tarkaanfii kana kan fudhate aanaa Daarimuu fi aanaa Jaartee gidduutti bakka addaa dhagaa Qeerroo jedhamutti humnoota mootummaa konkolaataa sirii F2 sakattaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo akka isaan jedhanitti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuuf baate irratti haxxee hidhuudhaan humnoota mootummaa kana guututti hojiin ala taasisuuf miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Konkolaattota isaan ittiin socho'aa turanis hojiin ala taasise jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaalee garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa turuu fi injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Muneessatti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu fi injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Jajuu fi aanaa Roobee Diidaatti tibbana tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Jajuu iddoo addaa yookaan ganda Hangodachee Ulaa jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan barbaaddee itti dhayxe irratti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa lama battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee sadi immoo madeessuun kan adabbii kanarraa hafte baqachiisuun bakka irraa dhuftetti deebisee jedhee jira. Tarkaanfii kana kan fudhate guyyaa tokko dura yookaan immoo muddee 19/2025 yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun aanaa Roobee Diidaattis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Aanaa Roobee ganda Qillisaa Damballii iddoo addaa Jaarraa jedhamutti humnoota mootummaa yeroo dheeraa fi dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turan irratti tarkaanfii fudhateen ajajaa waraanaa mootummaa tokkoo fi miseensa waraanaa mootummaa tokkoo battalumatti addunyaa kanarraa godaanse kan hafte madeessuun kan kanarraa hafte immoo bittinneessuun iddoo irraa dhuftetti deebise jechuudhaan odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame jedhame kanaan wal qabate odeeffannoo argachuuf yaallee ture. Odeeffannoo hin arganne yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee gama mootummaatti odeeffannoon jiru. Mootummaan Bilxiginnaa tibbana haala adda ta'een opereeshinii qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuu gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'ee jedhee jira. Kan mootummaan ittiin milkaa'ee jedhes opereeshinii gaggeessaa jiruun waamicha karaa nagaa fudhatuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee jira. Opereeshinii torbaan dabree gaggeessine jedhaniin kibba Oromiyaatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan kan jedhe yoo ta'u akka ragaatti wanti dhiyaate garuu hin turre. Torbaan kanas opereeshinii lixa Oromiyaatti gaggeeffameen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waamicha karaa nagaa mootummaan dhiyeesseef fudhachuudhaan karaa nagaatiin harka kennatan jechuudhaan mootummaan ibsa kan baase yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo dubbiin akkasii miti. Opereeshinii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessan shiftoonni mootummaan bobbaase deebi'anii mootummatti galanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Namoonni mootummaan karaa nagaatiin waamicha isaaniif taasifameen
fudhatanii harka kennatan jedhe waggaa 6 oliif shiftummaadhaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata saamaa turanii fi shiftoota garee faqqadaa yoo ta'an isaan kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo saamichaa fi dararaa uummata irratti raawwatan dhaabsisuudhaaf opereeshinii yookaan hordoffii isaan irratti taasifnaan yookaan immoo opereeshinii waraanni bilisummaa Oromoo irratti taasiseen muddama keessa galuudhaan gama mootummaa deebi'anii galanii jiru jedhee jira. Oduu biyya alaatiin magaalaa Gaazaatti dhukaasa dhaabuuf walii galtee irra gahame jedhamee jira. Ameerikaa, Kwaatar, Tarkii fi Masriin dhukaasni dhaabbate Gaazatti akka nagaan bu'u nagaa Gaazaa irratti mari'atan jedhamee jira. Biyyoonni kunneen hojiirra oolmaa dhukaasa dhaabuu Gaazaa marsaa jalqabaa gamaggamuuf Filooriidaa Mayaamitti wal gahan jedhamee jira. Marii taasisan irratti biyyoonni kunneen haal dure gara marsaa lammaffaatti ce'uu fi yaada wal jijjiiran jedhamee jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa tokkoffaa ilaalchisee bakka bu'aan Tarkii dhimma waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa sirnaan hojiirra hin oolle jechuudhaan kaasuun irratti dubbatame jedhamee jira. Akkasumas lammiileen Gaazaa dhukaasa dhaabuu marsaa lammaffaa keessatti uummata ofii to'achuu akka danda'an irratti mariin gaggeeffame jedhamee jira. Gabaabumatti Ameerikaa, Tarkii fi Kwaatar waliin ta'uudhaan baha giddu galeessaa keessatti nagaa fiduuf gahee guddaa taphatuu danda'an jechuudhaan abdiin kaa'amee jira. Gama biraatiin immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahamus dhukaasa dhaabuun waan milkaa'u hin fakkaatu jechuudhaan hedduun shakkii isaanii kaasanii jiru. Israa'el yeroo hedduu waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo garagaratti taasifamaa ture dabarte yeroo argamtutu mul'ata jechuudhaan hedduun shakkii qaban ibsanii jiru. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa 60 ol ta'an Afrikaa kibbatti butamanii turan miliqan jedhamee jira. Gaazexaan Afrikaa kibbaa The Citizen jedhamu taatee kana diraamadha jechuudhaan ibsee jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduun mana daandii Aberdeen Road West darban Johannesburg keessatti argamu keessatti butamuun ugguramanii turan. Lammiileen Itoophiyaa kunneen butamanii ugguramuun baatii lamaaf bakka jedhame kana kan turan yoo ta'u bakka kana ugguramanii turuu isaanii namni beeke tokkollee hin turre. Lammiileen Itoophiyaa 60 ol ta'an kunneen erga butamanii baatii lamaaf bakka jedhame kana turanii booda miliqanii bahuun bakka jedhame kanatti baatii lama oliif butamanii ugguramanii turuu himanii jiru. Butamanii ugguramanii bakka kanatti hidhamuun isaanillee erga isaan himatanii booda kan beekame. Lammiileen ugguramanii hidhaman kunneen cabsanii bahuudhaan dallarraan uttaalanii yeroo miliqan kaameraan naannawa kanatti hidhame taatee kana agarsiisee jira. Hoogganaa nageenya naannawa kana kan ta'e Lee Rooks akka jedhetti namoonni miliqan kun lakkoofsi isaanii 60 ol yoo ta'u erga manaa ba'anii booda kallattii adda addaatiin baqataniiru jechuudhaan dubbatee jira. Hooggantichi akka jedhetti anaa fi qaamoleen nageenyaa naannawa kana turre namoota kana to'atuuf yaallee turre namoota kana keessaa 30 qofa qabannee jirra. Namoota isaan to'atan keessaa namni tokko Ingiliffa caccabaadhaan baatii lamaaf mana kana keessa turuu isaanii nuuf hime jedhee jira. Akkasumas erga butamanii booda kaffaltii kaffaluun mana kana keessaa akka ba'uuf gaafatamanii turan nuuf ibse jedhee jira. Kana booda namoota qabaman kana gara waajjira poolisii geessuudhaan qorannoon dabalataa irratti gaggeeffamaa jiraachuu poolisiin kun ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nuu tura.